beektuu miidiyaa jara jirtu isiniin jecha warroonni chaanala kanaaf haarawwatan sabiskiraayib share laayik gochuun maatii keenyata kallattii gara oduutti isin dabarsina. Dibdee siyaasaa Oromiyaa keessa jiru furuuf dararama uummataa xumura itti godhuudhaaf mariin araaraa murteessaa ta'uu qaamoleen garaagaraa itti fufanii jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru karaa mariitiin akka furamu kan hojjetan ta'uu ibsan. Waraana waliinii fi gaagama lubbuu kumaatamaa yakka waraanaa fi dhiittaa namoomaa buqqa'insa lammiilee miliyoonotaa fi beelli hamaan haleellaan eenyummaa fi koorniyaa irratti bu'uureffate waggoota 6 darbaniif Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Waldhabdeen waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduu jiru yeroo dheeraaf adeemsifamaa ture addunyaa jalaa dhokachuun lammiilee nagaa fi egeree Itoophiyaa irratti balaa hamaa dhaqqabsiisee ture. Waraana yeroo dheeraaf naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa turee fi jiruun gaagama namoomaa fi ija hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa jalaa dhokatee raawwatamaa jira. Yakkoota lammiilee nagaa irratti raawwatamaniif amma mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa adda dureen komatamu. Waggoota 6 darban qabatama waraana bilisummaa Oromootiin dargaggoonni fi qotee bultoonni barsiisonni fi barattoonni mootummaa abbootiin qabeenyaa hojjettoonni mootummaa abbootiin qabeenyaa abbootiin gadaa qondaaltonni paartiilee siyaasaa fi kanneen biroo murtii seeraan malee hidhamanii ajjeefamaa jiru. Jaalmaan isaanii ammoo mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamaniiru. Poolisiin humna addaa Oromiyaa adda irratti viidiyoo waraabee dargaggeessa Oromoo ajjeesee jira. Manneen qonnaan bultootaa qabata dargaggoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun gubamanii jiru. Yakkoonni kun hundi ija hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa jalaa dhokachuun akka rakkoo Oromiyaa keessa jiru hammaatu taasisee jira jechuudhaan dubbatama. Walwaraansa cabbiinsa namoomaa bal'aa uummata irraan gahee jira. Sababa walwaraansaatiin lammiileen miliyoona tokko ol ka'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gargaarsa barbaadaa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Lammiileen hedduun murteessaa malee ajjeefamuun hidhamanii qabeenya saamamuu fi akkasuma buqqaatiidhaaf saaxilamaa jiru. Qaamoleen lamaan marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa keessatti mariif ta'anis waliigaltee malee xumuruun isaanii dararama uummataa dheeressee jira. Waraanni gaagama namoomaa fi waraana naannicha keessatti hordofsiise kun akka dhaabbatuuf dhaabbileen siivilii fi paartiileen siyaasaa namoonni siyaasaa miseensonni paarlaamaa abbootiin amantii fi abbootiin gadaa gaafatanii jiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran uummata qabsaa jiraniif jecha dhukaasa dhaabuun gara teessoo mariitti akka dhufan waamichi dhiyaataa jira. Ameerikaa dabalatee hayyoonni siyaasaa fi waraanni Oromiyaa dabalatee naannawa biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru dhaabbachuun marii araaraa adeemsifamuu qaba jechuudhaan dubbataa jiru. Qondaalli olaanaan KFO fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed barruu gabaabaa kana dura fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin qaamonni lamaan dhukaasa dhaabuun marii araaraatti deebi'uu qabu jedhan. Mootummaan Ameerikaa ibsa yeroo garaagaraatti baasaa turan waraana Oromiyaa fi Amaaraa dabalatee lolli kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf mariin araaraa akka itti fufu gaafatee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar waraanni Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru mariin akka xumuramu kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa hedduun da'oo baqattoota UN biratti ajjeefamuun dhagahame. Kaaba Itoophiyaa naannawa da'oo baqattoota UN biratti haleellaan raawwateen namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu kanneen ijaan argan BBC'tti himaniiru. Haleellaan kun naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa keessatti buufata poolisii ollaa da'oo baqattootaa Kumar bira jirutti adoolessa 10 bara 2016 raawwatame. Haleellaa kanaanis yoo xiqqaate poolisoonni 9 ajjeefamuu akkasuma hedduun immoo madaa'uu isaanii baqattoonni 2 dubbataniiru. Haleellaa kana hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamnetu raawwate kan jedhamu yoo ta'u daa'imni baqataa tokkos miidhamuu namni ijaan argan kun himaniiru. Namoonni ijaan argan tokko hidhattoonni ganama sa'aatii 12tti kaampii poolisii federaalaa seenuun haleellaa banan jira. Yeroo dheeraaf walitti dhukaasaa turuun gara sa'aatii 1:00 ni ta'a turan. Sana booda namoonni kaampii seenuun namoota lubbuun hafan baraaruu yaalanii reeffa poolisoota 9 arguun poolisoonni biraa miidhamanis jiraachuu dubbataniiru.
Baqataan biraas hundi keenya of baraaruuf lafarra ciisnee turre jechuudhaan BBC'tti hime. Baatiiwwan darban lammiileen Suudaan kumaatamaan lakkaa'aman haleellaa hidhattootaan irra deddeebiin irratti raawwatamu baqachuun da'oo UN keessaa ba'aa turan. Baqattoonni daawwan kumaraa fi awwalwallaa keessaa baqatanii 7,000 ga'uu akka danda'u baqattoonni kana dura BBC'n dubbise himanii jiru. Baqattoonni kun erga yeroo dhiyootti hidhattootaan haleellaan irratti raawwatame saamichi meeshaan deeggaramee fi nama oggolanii qarshii gaafachuun irra deddeebiidhaan mudachuu dabalateeti. Baqattoonni kun erga da'oo UN keessaa ba'anii daandii ijoo gubbaa fi buufata poolisii magaalaa xiqqoo tokko keessa jirutti akka baqatan ni dubbatama. Haleellaa kana hordofee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gara bakkichaatti bobba'anii baqattoonni dubbatan. Haleellaa kana ilaalchisee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti UN bira deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Da'oon UN naannoo Amaaraa keessatti argamu kumaraa fi awwalwallaan baqattoota Suudaanii fi Eertiraa akkasumas Suudaan kibbaarraa dhufan simatamu. Baatii darbee galee da'oo kumaraa baqattoota 6,000 simateera. Awwalwallaan immoo baqattoota 2,000 gara caalu Suudaan kibbaa irraa dhufan simateera. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo jidduu adeemaa jiru baqattoota rakkoo keessa buusee jira. Erga Suudaan keessa waraanni eegalee lammiileen Suudaan miliyoonaan lakkaa'aman qeerraa buqqa'uun UN beeksise. Kanneen 100,000tti lakkaa'aman gara Itoophiyaa ce'uun isaaniis ni yaadatama. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanala Biiftuu Miidiyaa waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Angoo biraatiin walitti deebinutti odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatooma.